Zaanzimaan Eelii nama Ruwaandaa yoo ta'u sababa dhibee maayikiroosoofaalii isa mudateen namoota isa dararan jalaa miliquuf guyyatti kiiloomeetira hedduu deema. Akka giddugalli to'annoo dhukkubootaa jedhutti maayikiroosofaaliin haala guddina mataa namaa yeroo dhalatu irratti dhiibbaa agarsiisudha. Hawaasni bifa isaa irraa kan ka'e itti qoosu ni arrabsu. Kanaaf Zaanzimaan Eelii nagayaa fi boqonnaa argachuuf bosona Ruwaandaa keessa jiraachuun fala ta'ee itti mul'ateera. Haati Zaanzimaan Eelii ijoollee isii jalqabaa erga lubbuudhaan dhabdee booda ilma isii kana akka dinqiitti ilaalti. Haa ta'u malee namoonni hedduu nama isaan irraa adda ta'ee dhalatu yookaan ammoo hojjetu akkamitti akka ilaalan nama gaddisiisa. Biftii fi dandeettii sammuu duubatti hafaa qabaachuun isaa jiraattonni ganda isaa keessaa akka isa baasan taasiseera. Bosonatti baqachuun isaa maqaa masoo zerii laayif maangowlii jedhamu argateera. Zaanzimaan Eelii ganna 10 oliif marga soorachaa tureera. Mucaan kun dubbachuu waan hin dandeenyeef dhaga'uufis ni rakkata. Kanaaf barnoota idilee argachuu hin dandeenye. Haaluma kanaan osoo jiruu gaafa tokko chaanaalii toora intarneetaa Afrikaa Afrimax kan jedhamu gurbaa kanaa fi haadha isaa bira ga'u. Warri kun dookumenteerii fiilmii Zaanzimaan Eelii fi haadha isaa irratti hojjetan. Dookumenterichi amala inni qabuu fi akkaataa haati isaa itti guddifte agarsiisa. Dookumenteerii kana irratti haati yeroo ibsa kennitu jiraattonni gandaa mucaa isii tokkicha kana ni arrabsu, ni doorsisu. Garuu isiin ijoollee 5 isa dura waan dhabdeef ilma isii kana akka dinqii akka ilaaltu ibsiteerti. Haati gurbaa kanaa ijoollee isii 5 dhabuun kan gaddite yoo ta'u abbaa manaa ishee waliin ilma akka argatan waaqa isaanii kadhataniiru. Inumaa bira darbanii akkas jedhanii kadhatan, yaa waaqa ilma nuuf kenni, yoo dadhabde kan fayyaa hin qabne kan lubbuudhaan jiraatu nuuf kenni jedhanii waaqa isaaniitti warwaataniiru. Haati Zaanzimaan Eelii dhalatuu isaa hawwiidhaan eeguu fi erga dhalatee booda guddisuudhaaf carraaqqii tokkollee hin dhiifne. Warri dookumenteerii kana hojjete Zaanzimaan Eelii fi haadha isaa jireenya kabajamaa akka jiraataniif viidiyoo kana duula goofandimii jedhuun wal qabsiisaniiru. Yeroo muraasa booda addunyaa mararraa gargaarsa argataniiru. Har'a Zaanzimaan Eelii mana barnoota fedhii addaa Ruwaandaatti argamutti galmaa'uudhaan barnoota isaa barachaa hiriyoota hedduus horateera. Zaanzimaan Eelii yeroo hundaa suufa uffachuudhaan hiriyoota isaa waliin barnoota irratti hirmaata. Erga dookumentariin kun qilleensarra oolee ka'ee ganda isaa keessattii fi addunyaa guutuu irratti beekamtii argateera. Yeroo inni daandii irra ba'u namoonni gariin ni ilaalu, gariin ammoo suuraa waliin ka'u. Hanga har'aatti dhukkubni isaa kun yaala hin qabu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya, har'a Zaanzimaan Eelii uffata qulqulluu uffata, hirriba gaarii rafa, kophees uffachuu aadeffateera. Namootaanis walitti dhiyaateera, suuraadhas waliin ka'a. Yeroo hundumaa abdii osoo hin kutin dirqama haadhummaa kan baate haati Zaanzimaan Eelii qoosaa fi arrabsoo namootaa bira dabartee har'a mucaa isiitti maramtee kolfa daangaa hin qabne kofalti. Kabajamtoota hordoftoota kiyya, jaalalli hin moofomne, dhaabbis hin qabne eessa jira yoo jettan haadha keessan bira. Galatoomaa.